inshallah gaafii qaba. Gaafiin kiyya suni obboleettii jeetaa kiraa takka biyyatti illee asitti illee waliin buuna inshallah. Intalli suni jechaa fi gocha keessatti illee waan garaa na aarsuu fi waan ani hin taane maqaa kee yeroo hundaa xureessaa turani. Achumaan ani mootu Arabaaf waa jalaa fuudhe. Erga jalaa fuudhe immoo deeni hambaa ta'uu beekee baradhee erga abbaan namaaf hin dhiifne rabbi namaaf hin dhiisu jechaan nagahee deeni isiisanii maqaa isiitiin sadaqaa gochuudha moo isimaaf deebisuudha ka jedhu isiin gaafadha inshallah deebisuuf immoo natti ulfaate. الحمد لله رب العالمين إخواني وبلين تنيتوان جتو على كلنا ما قرته فوته وانسان قرته يسيدي بيسو كبمو قباب دوت مو قرته مكاسيتين ستكا خنايت وان جنو يسي بربادي خنيف يو يسيد أبدي قرته مكاسيتين ستكا خنيت أكاسي دورا يسي بربادي يسي خنو قبته أيه قافي تنتجن. عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. قافي كبا قافين كيا رحيم مرون وكير رحيم متفتوني شرع إسلامة كيست اللي رحيم متفتون قاريدا جرامي ترمي رحيم كان يو فرشود وجي يو وانتو تما أددا وانتا شركي ساتاو وانتو تا أددا دلاجي isa kana akkamitti waan tokko ta'anii fi akkasuma du'aayin gochi jechuun nama isaan du'aayin godhetti jedheetu maasiyaa irratti ta'amoo isarratti maasiyaa ta'a. Diliin du'aayin godhii jennuun kun inni waan rahiima ta'eef garuu rahiima inni waanuma hunda dalagama jechuudha. Yoo mallaqa asii ergineef waa hundaan dalaga jechuudha. gabaabdu nama raima nama gartee farshoo dhuguu akkasumatti shirkii adda addaa dalaguu ni beeytaa nama kana waan gartee du'aayini godhan jaaniif illee waan qabu san akkas waan du'aayii kadhatan hin qabu namni kun gartee yoo ati wanni ati ergituuf kun farshuma katti dhugu taate kabadii dalagu taate raayimni kun yookaan ilmaa gara isum gara fira umma hadateti amma fira baagediti raima kana kam nage afayya ume tamale wajibumman garte woni rakata hamate gargado ne sanamni garte wajiba sirto gon ma garte ada baagediti akas wani baditi dalagu itinerga بدير غرغارو ne badira tingargara أيه خرج في تانتو جنا. ورحمة الله وبركاته. أستاذ قافين كبا قافين تيجي وكان أبوليتي ربي وكان جيلي وكان صاحب جانتي أبوليتين تيجون وان تكنا قافتي قرآن من عربا الراهوراني قرآني كنمتي أصو عربا هنگا فني يوني في تيماني مال ركو قبا الرام فدي يوني فين درتي كزين من عربا ده قبو قرو خساني خنا راسون اتقراتو جرو الرام فدي شانتا سقادة تيماني irraan fataan deemeni quraana kana deebisuullee naan taatu fagaadheetin jira amma kamin godhaa quraana kana itti qara'uun naani taa'ee wanni namaa haraam ta'uun hin beekaa garuu irraan fadhe deemeni akkamii saata keenyaa gaafii tanaa gaafuma takkittii tanaa barakallahu fiikum assalaamu alaykum ikhwaani waan takka quraana yoo gartee qabiyya kanamaa quraana maa itti qaraati hayyama fudhadhaa itti qaraati chuma dhiisa fudhanii deemuu hin ta'u fuutanii illee deemtanii nullee nu rakkina gaafii kanaatiin fuutanii deemtan akkamittiin deebisa maarree fagaadhee maarree ta'e waan kanan godhina kitaaba namaa hayyama fudhadhuu garteetti qara'een deebisa jiin yookaan kitaaba bitadhaa boorsaa keessa kayyadhaatti qaraa kitaaba namaa fuutanii ittillee qaraatanii maas lamada fuudhanii baatanii kuttaniini akkamit deebifnaa gaafii akkami انت وني كنا وانا ما انتقنا ديوتي قرات انا شوفت قرا ديبيسا سن وني سنين جنو كدي ديب تصيب بها هيا غافي تانتو جن ان شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين قبا ان شاء الله غافي تيالي جيتو nama tokko tokkotu akkaan itti argetti
mata ofii kana gubee deebisee muqibaatidha yookaan zayituunidha mata ofiitti deebisee mataa ofiitti yaani mataa gizee filanne irraa ba'u kana gubanii deebisanii qibaati wajjin mataa ofiitti haxaa'u maalidha kunis haraama moo halaalaa isiniin jedha kanumaan gaafin kun beenu wanni takka wanni ati jettu kaan gubanii achi qabanii as qabanii waa takka nuun galle nuti gubaa akkamii hootu noo rifeensuma waggaa mataa filatan kaawiyaa faadha miti rifeensa waggaa filatan ni ciccitame rifeensa ciccitee waan ittiin filan gubbatti hafe san fuudhanii deebisanii gubanii cilee isaa san jiidhaa wajjin rifeensa dibatanii mas deebisanii rifeensa gizee filatan filtuu irratti hafe kana filtuu irratti hafe kana gubanii deebi'anii gubanii qibaatitti godhanii deemanii dibatan injiru waan injire nu gaffiddan laa aslaahu injiru wanni kana waan injirre rifeensa kana isa gubdanii wanni qibaati gootanii deebitanii rifeensa dibattan injiru ni ajaa'aa akkamii fajeessan ni ajaa'aa bineensa ajaa'aa akkasitti wanni godhanu a'uudhu billaa isaanurraa waan hin taane khayriidha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليتي تجري كود ملما ورابي لمن اللي garuu akkasuma dhugaatii tokkumaanii waraabuu barbaade maaligaanaan jabarame maaliin godhatayyu saniifi unoo namni anis namuma biraatiin irratti takkaammoo duratti illee gaafii gaafadheen beenu anin ta'eef namaan dura uzrii isii machaa jirti fakkaattii gaafii itti aantu ceena Shishaa yeroo tokko yeroo mucattiin hin jira nama lamaan hojjanna irra naa kaayii naan jetti. Yoo andi deemuu natti aartii dalagaraan ariitii jechuudha. Shishaa isaa yeroo isin tokko yoo isin ajajjee yoo ishi jedhe badii naannoo irratti deemumaa inni lammataas jaaraa uyidiis. Afoon shabakaa. Wanni jiru ikhwaani uktii teenya awwalan duraa ati yoo gartee warri ati bira jirtu kun shishaa dhugan timboo dhugan shishaa kana qabsiisi fidi yoo hojaan taate wanni daleetti dhugaa waan biraati isaan illeen shisha dhugan timboo dhugan waan kana irratti hin gargaarin hin godhin waan nun jaan rabbi subhanahu wa ta'ala waan nun jee wata'aawanu alal birri wattaqwaa jee wata'aawanu alal birri wattaqwaa غاري رت صدا ربي رت والغرغارة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دلي في دانغا تركان فشورتي والغرغارو نينتو اتيك دلي رت إسان غرغارو جرتا ديدي يوسي أريانيس دلغا برا لالدو وني بران جرتو نتيجة تناغرتي وسي دمك أبسي سينجن أكسي أبتي دي دلغا ني وجرتي دلغا لالدو يو إسان سياريان إن دلغو جينا نغرتي ونو غرتي أرامي متى ركوب سليتون inni saqim illee tun ati waan jettee nu jin akkas hayyee gaafii itti aantu ceena inshallah Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qaba gaafintii akkana jetti. Ani da'ee ture daakii irratti amaliyaan da'ee da'uu dadhabee jechuudha. Eegas immoo manni hakimaa sun daattiin deebi'in haga waggaa 5 naan jedhe. Daattiin deebi'in inni naan jennaan inni immoo haga waggaa 1 dawaa fayyadame. Ammaaf fayyadamaan jiru akka haala shari'aa ta'etti mee wanni kun akkamitti ilaalama diliin an qabu wayin immoo maasiyaan an dalagi kanarratti rakkoon na goosise waan ta'eef mee maa inni wanti kun akkamitti ilaalama ustaaza birillee nama birillee gaafadhe jinnaan rakkoo waan qabduuf uzrii waan qabduuf homaan qabuun an jedhan dammoo of shakkii qabaanumti rabbiin irraa na gaafatinaa jedhee mee akkami gin ammaaf fayyadamaan jiru بلين تيجتو وان جتو عملية قرتي وخاو براسونا سرجري نقولني أكسيتين دي دكتور ريوان نانجي أما بودا قرتي ilmoo akkasitti hin qabanne eeggadhu onni kun rakkoo sirra geessaa duba wanni jiru garii gartee dubartii doktorleen akkas jeeni ta gartee lama sadifaa akkasitti gartee deeysee usteetuma gartee ta deeysullee ni jirti garuu immoo irra guddaa gaaga'ama yoo doktorri gartee amanamaan waan kana itti adda dhaabe amata gartee 3 4
adda fageessi yoo kaja'u taate akkamii yoo gartee gaagaama lubbuu siirra kage'u aslan dura lilmee dirachuun kiniin fudhachuun qaama shanii asii kaayyachuun waan kana hedduu qusannaa maatii irratti irraa dubbadheetiin jira peejii tiyya seentanii dhaggeeffachuu dandeessan waa'ee qusannaa maatii irratti akka malee gartee irraa dubbadhee jira walaakin ulamaa'ii waan jettee yoo rakkoo taate yoo rakkoo gaagaama keessiirra fidu taate doktorri yoo akkas ja'uun taate fayyadamuu ni dandeessii jedhan allahu alam sanurra wal qilaafan hayyee kara gaafii itti aantu jenna Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin qaba anduraan shi'aa bira dalaga ture warra wal hillollu warra gaariidha wajjumaan biruma dalagadhaan ture garuu ammaaf an isaan bira hin dalagu garuu ofiiniin dubbisa ture wal dubbisna bilbilaan isaanis naaf dawalanii ani ni dawalaa fi ni dubbisa ture akkuma carraa ta'ee oggaa namni rakkatu kana duraanillee namittiin sun biyyatti yatiima kanaafaa mallaqa narraan ergisiisa fi turte ammallee akkasuma jechuudha amma akkuma carraa ta'ee mucayyoo koyeetti dhukkubsattu tana an itti himnaan ani niin kennaa fi taaksinetti erginaan jette wanta kana ka duraanitu sodaataa jira yoo fuudhetini mucayyoo saniif geesseef maasita qaba akkami umaan qabu fuudhii geessiif rakkoo hin jiru shiyaastee kaafiratee yoo nama dhukkub tokko gargaaran humaan qabu akkas ufti deema Waalaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Awroota garee gaafii oomishtoota abdii biyya shamarran abdii biyya hundinuu baga rabbiin guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa dhaatiin isin ga'e akkasuma ustaatota kennaa kabajamuutaaf jaalatamtoota nagaa abraamanni rabbi isin biraa jiraatu inshallah gaafiin kiyya tokkoffaan garee ijaarree birrii walitti guurree sheeka tokko makkaa dhaabuu henna yeroo biyya jiru birrii shamarran biyya alaa jirtuun namni makkaa deemu hajii deemuu hin danda'u jedhanii wanti kun dhugamoo soba ajirii namaa qabamoo namaan qabu birrii walitti guuranii yoo nama makkaa dhaaban gaafii lammaffaa ammoo warreen bira jiru kun yeroo hundaa ala deema salaata asri salaanne yoo deemne ishaa'ii fi magariibni narraa darbee saatii booda dhunna salaata kana qadaa deebisamoo akkamme kanuma gaafiin kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waan jettu obboleeyyin teenya tun shamarran biyya alaa jiru hajjii gartee haadha abbaa dhaabuu hin danda'an yookaan makka fiduu hin danda'anii hajjiidhaaf waan jedhu maallayni kun gartee akkamiidha. Yookaan nama sheekaa tokko maallaqa walii guuranii fiduun akkamii yookaan nama sheekaa tokko illee gartee maallaqa walii guuranii fiduun akkamii maallayni shamarranii kun halaaliidha gabaabdutti waan jenne deddeebinee illee dubbannaa waan kuni shamarran dura gartee biyyaa ba'uun haraame kophaa isii biyyaa ba'uun isiirratti haraamii mamnuu'a laa yajuus yoo immoo isiin tun biyyaa baatee wanni isiin dalaydu waan halaal yoo ta'e biyyaa ba'uun dura afwan irraa maashina gubbaa san tokko malee neetwoorkiin nurra keessa jiranii sirreessinaa afwan irraa akkuma inni jiru nuu jiraadha. Yoo kan ofirratti argitu ta'e salaanni sun akkamitti ilaallama walaakin isii rakaa lama buute faa walaakin tayyaata duubaa keessa